Learn with Nagaan sinifaa ta'uu kam jirtu kutaa 12ffaa yookaan immoo kutaa gara dhumaati. Kutaa kanarratti immoo hamma yoonaatti kan hojjenne akkamittiin output gochuu dandeenya kan jedhu wajjin ilaalla. Reportii akkamitti gochuu dandeenya, central line akkamitti reportii gochuu dandeenya, query akkamitti reportii gochuu dandeenya kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Eessa arganna daataa keenya XYZ fi libeeshinii keenya eessa argachuu akka dandeenyu wajjin ilaallaa jechuudha. Kun kutaa 12ffaadha. Erga hojii kana amma yoonaatti hojjennee finnee booddee karaan booda hojiin nu eeggatu plan production fi yookaan immoo outputidha. Reportii gochuudha. Waan as keessatti hojjenne reportii goonee baasuudha. Akkasumallee plan production goonee baasuudha jechuudha. So amma asirratti wanti nuti wajjin ilaallu akkamittiin akka reportii gochuu dandeenyu wajjin ilaallaa jechuudha. So civil city keenya keessatti amma nuti waan hundumaa hojjenneera. Assembly qabnaa. Akkasumallee assembly typically kan warra hojjenna. Kanuma gara polylineetti jirre yookaan immoo gara AutoCADitti jirre godhachuu ni dandeenya. Akkasumallee assembly qabnaa, polyline qabnaa, sample line qabnaa, profile qabnaa. So amma maaltu nu jira? Data keenya baasuutu nurra jira jechuudha. Setting out data baasuu qabna. Central line data keenya baasuutu nurra jira jechuudha. Kana baasuudhaaf akkamitti baasuu dandeenya kan jiruuf inni jalqabaa tool space kan jiru jira. Tool space kan jiru kun maaliif akka nu fayyadu baay'een isaa ilaalleerra. Setting ilaalleerra, surveying ilaalleerra. Kan nuti ilaalle amma toolbox kan jettu kan jirti jechuudha. So toolbox kan jettu kanarra dhufnee jala dhufnee report manager kan jettu jirti. So report manager jettu kanarraa mallattoo ida'uu kana gaafa dhumnu wantoota nuti hojjenne as keessa jira jechuudha. So kana keessaa eenyuun report gochuu irratti central alignment immoo break line immoo corridor immoo point immoo profile immoo surface immoo maal report gochuu barbaadde kan jiru na gaafate jechuudha. So kanaaf as keessaatii report manager jala galee fakkeenyaaf alignment jira. So alignment jala galee alignment curve report gochuu ni danda'a. Alignment extension relation report, alignment design criteria vertical hunduma isaa PI station value keenya hunduma isaa horizontal alignment report lee addanarra galee akka barbaachisummaa daandii keenyaatti jalaatii baasnaa jechuudha. Akkasumallee hundi isaa yoo barbaanne break line yoo barbaanne corridor yoo barbaanne parcel hunduma isaa jalatti dhufnee baafnaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma barumsaaf kan ta'u profile kiyya baasuun barbaade. So profile kiyya keessaa immoo incremental station reporting jira. Incremental station reporting jira. Incremental station elevation difference jira. Kun kana jechuun station si baasa design XYZ si baasa. Kun immoo elevation difference illee si kaa jechuudha. So P5 reporting jira. Waan dhuma akkuma amma godhetti isa kan goonaa jechuudha. Fakkeenya tokko gaafa baase inni kan fakkeenya ta'uu danda'a. So incremental station elevation difference kan jiru irratti right click yoo godhu lama filannoo lamatu na dhufa. Tokko scoot kan jiru jira. Lamaffaan immoo refresh kan jiru. So scoot kan jiru irratti okay jira jechuudha. Isaan booda xiqqoo eegnaa maaliif kompiitar biizii waan ta'uuf xiqqoo eeguun irra jira. So erga goonee booddee akkasittiin boksii kan nu kenneera. Boksii kanarratti tokko maqaa design profile kunaa kenneera. Maaliif extension elevation waan ta'eef inni biraan immoo original ground koo naa kenneera jechuudha. Kan biraan 2 3 4 yoo qabaattan keessa laaltanii filattu. Garuu amma ta'u qofaa waan qabuuf tokko bichaatu naa dhufe waan ta'eef ofiisaa intini naa godheera. Meeqan akka naa ba'uun barbaade kan amma 20 akka inni naa ba'uun barbaade jechuudha. As keessa galtanii immoo maaliin akkasii yoo filachuu Excel immoo maaliin akka barbaadan Google immoo Word document immoo maaliin akkasii yoo filachuu dandeessu. Amma akkuma jiruun afaa ba'u jechuu barbaade. Kan booddee create jedha jechuudha. Create ergan jedhee booddee na gaafata yes jedha. Isaan booddee xiqqoo eegduu akka kompiitara keessan irratti hundaa'a. Eegduu kompiitara irratti hundaa waan ta'eef so nuuf fidee jira jechuudha. Bu'aa nuti hojjechaa turre hundasaa nuuf fidee ture. Neetu kanaan dura hojjenni civil irratti kan argachuu waan ta'eef nuuf fidee jira jechuudha. Extensionoota keenya 20 intervaaliidhaan nuuf fideera. Asitti maqaa kaampaanii minaaminii nuti gashiin irra ta'e nuuf fida yookaan immoo Excel irratti gashuu dandeenya. Startii findii keenya nuuf fida. Akkasumallee
STing yookaan immoo ST nu fideera position jechaadha. Energy keenya sun fideera. Elevation existing jechuun kan original ground level keenyallee nu fidee jira. Akkasumallee design elevation keenyallee nu fidee jira. Akkasumallee elevation difference design elevation fi existing elevation gidduu kan jiran illee kanatti nu fidee nu kaa'eera jechuudha. So kana maal goona kana copy gooneeti directly Excel irratti fudhannee paste gooneeti setting of data keenya kaawwannaa jechuudha. Kun akkamittiin akka setting of data yookaan central data keenya baafannu jechuudha. Inni biraan immoo corridor illee report gochuu ni dandeenya jechuudha. Keenyaaf corridor report jennee dhufnee asirratti corridor point report gochuu dandeenya. Daylight report, future lane slope report, maaling slope stake report waan hundumaa asitti report gochuu dandeenya jechuudha. Keenyaaf corridor point report yoo ta'an askuut nees gallee tokko tokkoon pointota keenya report gochuu ni dandeenya jechuudha. Asirratti dhufnee corridor report keenya hundumaa isaa report gochuu ni dandeenya jechuudha. Erga filannee booddee kilikii gochuu qabatu create corridor kiyyaa hin filannee waan ta'eefidha. Akkasittiin pointii keenya tokko tokkoon akka nu baasu abbaan nuuf haa barbaanne ETW yookaan immoo edge travel roadway centrally sidewalk anchor stone tokko tokko isaa akka nu gochuu dandeenya check wal gaafa jennu hundumaa isaa nu baasii jechuudha. So hunda isaa akkas godhee create gaafa jennu xiqqoo eeguun irra jira akkaataa kompiitara keenya irratti hundaa waan ta'eef. Akkaataa kanaatiin nu baaseera jechuudha. Laamintiin keenya tokkumadha. Offset keenya fakkeenyaaf pointoota wajjin addanaa tokko tokko isaanii jira. Pointoota wajjin offsetiin isaa meeqa akka jiru biin akka meeqa akka jiru tokkoon akkaataa kanaatiin. So kana fakkaataa guutumaa guutuutti akkamittiin cross sectioniin isa akka uumamu akkamitti riippoortiin isa akka hojjetamu wajjin ilaalleerra. Something waan isin fayyadu argattaniitu jedhanii ni yaada. Waan an beekurraa waan an hubadhe irraa hiruuf waan fedha diiteelaanis kana ol yeroo baru in advance immoo wajjin ilaalla. Namoota advance level irra jiranillee wantoota barbaachisan wajjin ilaalla. Akkasumallee isinis kana tokko hanga 12tti kan jiru kan irra deemtanii sirriitti yoo ilaaltan advance taatanii dhuftanii kutaa hambaa immoo advance levelidhaan akkamitti akka hojjetamu wajjin ilaalla. Diiteelii tokko tokkoon akkamittiin akka staayiloon hojjetamuu danda'an wajjin ilaalla jechuudha. Wajjin ilaalla jechuudha. Nagaan turaa. Goodbye. See you next.